Ankanan si barbaadu abdiin hiriyaa godha. Sigalee kanaaf gidduu akka hin taane nama muka lama gidduu deemu mana lama gidduu deemu akka hin taane nama jabaataa harta barachaa harta qaraa harta moo akka tan isa kanan si gaafachuu barbaada. Inni sadaffaanii Yesus Kristos kanaan dura akkuma beekamu egaa waliin halluu dameen miira haariitiin dubbachaa ture. Yesus Kristos waaqa kooti jettee kanaan dura lallabaa turteetta. Amma immoo afaan kee guuttattee inni waaqa miti ergamaadha. Inni uumamaadha, inni abbaa qaba, inni waaqa qaba jettee dubbatta. So kana dubbachuudhaaf keessa kee kan guute hammas dhugaa sii galeen ammoo quraana qaraatee yookaan macaafa qulqulluu qaraatee tikekkelenyaa Yesus Kristos ergamaa ta'uu isaarra gaggaxatteeti moo hammas haariisi jechisiise. Isee kana sadan deebisi biraan barbaada. Galatoomi takkee jalqaba irratti gaaffiin kee inni jalqabaa gara amantii kanaa kan deemtee fi mufannaa namaatiin immoo dhugaatu sii gale moo akkamumanti gara amantii kanaa deemtee jette. Anaaf ati hiriyaadha. Sagaleen kun dhagaa miti takkee? Nagaama. Thank you. Anaaf ati hiriyaadha. Waan hedduullee wajjin dabarsinee beennaa. Tajaajila wal affeerree beennaa. Wajjin nyaanne wajjin dhugne yeroo baay'ee dabarsineerraa. Beektaa dhugaa dubbachuudhaa fi an baay'inaan bizinesii mataa koo irratti yookiin immoo hojii mataa koo irra dhaabadheera kananii hojii wangeelaalee hojjechaa ture. Kanan socho'aa tures. Innaa namaa wajjin kanan irratti wal lolu yookiin kan irratti walitti bu'uu sababni hin jiru. Kaan miindaa damoosa irratti wal lolaa. Damoosa na jalaa dhowwattanii isaanan jiraadhaa. Waa meeqa irratti wal lola namni garuu hojii mataa koo hojjechaadha. Kanan tajaajilaa ture, kanan socho'aa ture, kanan deddeebi'aa ture hojii mataa koo hojjechaadha. Beekta. Akkasumallee bakka ni macaafaaf qabu, jaalala macaafaaf qabu, beekumsa ni macaafa irratti qabu beekta eenyu caalaa yoo ati dhugaa dubbachuudhaa fi waan wal nu sobsiisuu hin qabu yeroo baay'ee hojiin dabarsineerra waan ta'eef. So dhugaa dubbachuudhaa fi nama wajjin walitti bu'ee gara amantii Islaamaa naqu. Sababiin isaa amantii Islaamaa keessaas gaafa nama wajjin walitti bu'ee lafa naqu naba waan ta'eef. Irransii deebi'a. Ani amantiin keessa ture keessa nama wajjin walitti bu'ee gara amantii Islaamaa naqu. Sababiin isaa iyyuu nama wajjin walitti bu'ee namatti baqadhe waan ta'eef ammas asii ustaazuma tokko yookiin sheeka tokko yookiin namuma ani Islaama jedhee natti dhiyaate tokko wajjin gaafa walitti bu'u lafa naqu gatiin dhabuuf nama walitti bu'eetu amantiin jijjiirradhu. Sababiin isaa amantiin kan mataa kooti malee kan ani ittiin namaaf jiraadhu kiristaanotaaf kan hin jiraadhu islaamotaaf musliimotaaf kan hin jiraadhu miti. Kan mataa kootiiti. Eenyuuf kan ittiin jiraadhu miti. So sababiin itti waldaarraa fagaadhe waggaa tokkoof ji'a 7-8 oliif ni beekta. Tajaajilaa ture, gatiin wangeelaaf kaffalaa ture, dhugaan ittiif qabsaa'aa ture, hunduma isaayyuu hin beekte. Eenyu caalaa beektaati bareechite. So sana keessatti adeemsonni jiran hundumtu gaafa baay'ee na dabbaraa deeman. Namni Yesuusiin lallabuurra of lallabuu gaafa baay'isu. Namni Yesuusiin ol qabuurra ol of qabuu gaafa baay'isu. Namni waaqayyoo hundumaa danda'a jechuurra anatu sii danda'a, anatu si fayyisa, anatu mootummaa waaqaa si gasha. Yoo an si eeyyame malee mootummaa waaqaa si hin banamu, yoo an si eeyyame malee waaqayyo si hin araaramu. Jechuun kun gaafa na dabbaraa gaafa dhufu an waldaa keessaa ba'ee hojii mataa koo hojjechuu jalqabe beekta. Yoo xiqqate waggaa tokkoof ji'a 7-8 ol waldaa utuun tajaajilin callumadhee waldaatti deddeebi'ee akkan ture beekta tajaajila dhaabe. So walitti dhufnaa wal dubbisnaa maal jennaa sirriitti waliin haasa'aa turre
Kana keessatti an carraan kun maal naa kennisti fakkaate carraa dubbisuu, carraa qorachuu, carraa gaafachuu, carraa namootaa wajjin wal gaafachuu fi diibeet gochuu waliin mari'achuu naa kenne. Namoota wajjin gaafa wal gaafachaa deemtu, gaafa dubbisaa deemtu, gaafa waan hundumaa akkuma sila kaasaaf ture amanuu baattullee amantii wajjin wal baraa gaafa deemtu dhugaan kamii kamtu sirriidha kamtu naa ta'a jetteetu waa tokko madaallii keessa galchita. Miizanarra keessa sii galee jechuun abbaa amanuuf amantiin kamuu sirriidha. Dhugaan tokko garuu lafa taa'ee jira. Isa kanaatiif yaa takkee kiyyaa dubbisee macaafa garumatti qabuun dhabe. Tokkoffaa amantiin ani hordofaa ture yookiin amantiin ani keessaa ba'ee macaafa qulqulluu wajjin konfirmeeshiniin qabu yookiin immoo macaafi ragaan ba'uuf fakkeenyaaf amantii kiristaanaa hordofaa ture yoo ta'e amantiin kiristaanaa kennaa rabbi namaaf kenne waan ta'eef yookiin amantii rabbi namaaf kenne waan ta'eef namni hundumtuu amantii kiristaanaa hordofuu qabaa, jaallachuu qabaa, amantii isaa godhatee jiraachuu qabaa wanti jedhu takkee koo hin jiru. Gaafan gara amantii islaamaa qorachuu dubbisuu dhaqu garuu amantiin islaamaa kennaa rabbi namaaf kenne yookiin immoo amantii islaamaa amantii rabbi jaallatee ilma namaatiif kenne kan jedhuun argadhe. Tokko naan jedhe. Dhimmi lammaffaan gara amantii kanaatti na fide dhugaan gara amantii kanaatti na fide dhimmoota sillaaseedha. Dhimmi sillaasee waan deebii hin qabne waan walxaxaa kompleeksii kan ta'e waan namni takkeen waa'ee sillaasee waan biraa abaluu waa'ee sillaasee waan biraa raajiin tokko waa'ee sillaasee waan biraa paasteriin tokko waa'ee sillaasee waan biraa haasa'uun sun anaaf naa ta'uu dide. Sababiinsa hiika dhaabbataaf ibsa dhaabbataan qabu waa'een sillaasee. Ibsa dhaabbataa gaafan irraa dhabu waa'ee sillaaseen kun macaafa qulqulluu hojiilee baay'ee waan waliin qabanneef macaafni konfirmeeshinii waan hin laanneef waan ragaa hin baaneef waa'ee sillaasee kun ammas afaan na qabachiise. Isas nan dhiise tole jedhee. Haa ta'u gaa dhimma isaadha. Dhimma amantii sin dhaamin dhimmi sillaasee saafuu akkuma ta'ettan jedheen utuman ilaalu amma immoo waa'ee Yesuus bira geenye. Waa'ee Yesuus bira gaafa geenyu Yesuus Waaqayyoodha jennee lallabaa turre gaaffii hin qabu. Waaqayyoodha jennee dhalootatti himaa turre gaaffii hin qabu. Gaafa teenyee dubbisnu garuu takkee kiyyaa atis bor dubbisuu dandeessa yookiin dubbisteetta ta'a. Gaafa teenyee dubbisnu garuu namoonni sirriitti waa'ee Yesuus beekaniif Yesuusitti siqan Maariyaam Waaqayyo Abbaa waa'ee ofiisaa sii galee Waaqayyo Abbaan waa'ee Yesuus waaqayyummaasaa wanna jedhe takkitti hin qabu. Yoo qabanaan jettee haasa'uu dandeenya. Waa'ee Yesuus Waaqayyo Abbaan waa'ee waaqummaansaa waan jedhe tokkitti hin qabu. Haati isaa isheen dhiyeessee waa'ee Yesuus waa'ee waaqayyummaasaa waan jette takkitti hin qabdu. Haadhi isaa isheen miixattee deesse. Ani Waaqayyoon nan deette osoo hin taane ilmatu dhalate jedha, namatu dhalate jedha. Malee Waaqayyotu dhalate hin jedhu. So haati isaa isheen deesse illee waa'ee waaqummaa Yesuus irratti ibsa ga'aa nuu laatte hin qabdu. Macaafni waan jedhe hin qabu. Inni sadaffaaf inni dhumaa Yesuus waa'ee ofii isaatiitiin fakkeenyaaf Waaqayyo Abbaan waa'ee waaqummaa isaa waan jedhe qaba. Waaqayyo isa dhugaa akka ta'e waaqa inni qofaan akka gabbaramu yookiin immoo waaqe kan biraan isa biratti kan sagadamuuf akka hin jiraanne Waaqayyo waaqaaf lafa uume Waaqayyo isa jiraataa akka ta'e macaafa raajotaa keessattis kakuu haaraa keessattis bakkeen adda addaatti Waaqayyo waa'ee isaa waan jedhe qaba. Ani Waaqayyoodha jedhee waa'ee isaa waan hedduu haasa'eera. Iddoo 15 ol kan ta'utti ani Waaqayyoodha, ani Waaqayyoodha, ani Waaqayyoodha macaafa Ermiyaas keessatti Isaayyaas keessatti yoo ilaalteetta ta'e. Ani Waaqayyoodha, ani Waaqayyoodha isa akkas gochuu danda'u, isa akkas gochuu danda'u jedheetu dubbata. Macaafa olii ilaaluu dandeenya anis beeka, atis beekta kadii ta'eef. Kanaaf Yesuus garuu waa'ee ofii isaatiitii, waa'ee waaqayyummaa isaatii wanna jedhe wanna tokkitti hin qabu. Kanaaf an ragaa waan an dhabee fi gara ani amantii Islaamaa kana filachuutti galee jechuudha. Kanaafiyyuu gara amantii Islaamaatti wanti na fide yoo jiraate
wantoota kana sadanidha takkee kiyya. Amma ifa sii ta'ee jira gaaffii qabdaa. Ifa naa ta'ee jira. Asumaan dhaamsini obbolummaa si jaalladhuuf si dabarsu. Kanaan dura si bilbilaan sitti meeramti amantii jaallattee itti galte leellifadhu. Qoradhu. Amantii musliima ta'uu duwwaa maqaan gatiin qabu garuu qoradhu. Miidiyaa irratti, sooshaal miidiyaa irratti gaafa dubbattu dhimma Yesuus irratti gaafa haasoftu eeggannaa godhi. Dhaga'amaa sagaleen koo? Hin dhaga'ama eeggannaa godhi gaafa jettu akkam? Hin dhaga'amaa? Sirriitti dhaga'ama takkee. Okay. Isa ganuu dandeessaa. Inni waaqa miti ergamaadha jechuu dandeessaa. Quraanni si deeggaruu danda'a. Macaafa keessaas wantoota tiksiiwwan tokko tokko si deeggaruu danda'u. Takkee Garuu takkee. jechoota daangaa darban, jechoota kiristaanota tuqu, jechoota obboloota kee warra kiristaana ta'an tuqu fayyadamuu irraa of eeggadhu. Kun dhaamsa obbolummaadha. Gama Takkee biraan koo itti naa deebita. sagalee koo dhagaa jirta jedhee mana abdii qabaa. Ustaas Dhagaa waliin kun jirtutti dhagamu Ustaas Ahmed. Sagaleen kee jira abdii kan kee jira. Jira. kan koo dhagaamu. Fakkaata. Inni dhaga'ama takkee Inni kiyya. Takkee koo Koo si'a dhagaamu. tokko Okay. si'a Gama tokko biraatiin Waaqayyoo si'a tokko waan sitti himachuu barbaade takkee sagaleen kee fagaata. Dhugaa dubbachuu fi dhugumatti ani Yesuusin hin ganne ittuun itti amane malee dhugaa haasa'uudhaaf. Yesuusin hin gante warri jedhanii baay'ee warra dogoggoranidha. Utuu Yesuusin gane har'a waa'ee Yesuusin jedhu ture. Sii galee waa'ee Yesuus hin haasa'u ture. Waa'ee nama gante tokko numarraan fatta malee naasoftuti. Angaruu Yesuusin hin ganne itti namane baay'een itti amane kabaja isaa maluu wajjin ulfina isaa maluu wajjin itti amane malee Yesuusin hin ganne an. Yesuusin gante warreedhanii dogoggoraniiru. Waa'ee Yesuus immoo miidiyaa irratti naasa'e yoo jette baay'ee dogoggorteetta. Maaliif yoonaan jettee ani Yesuusitti amana. Yesuus naaf ergame. Yesuus waa'ee abbaa na barsiisuudhaaf dhufeera. Ergamaa Rabbiiti. Akkan kabajuuf jaalladhu amantiin koo na eeyyama. Amantiin koo na jajjabeessan kaareji na godha. Kanaafuu waa'ee Yesuusii miidiyaa irratti xiqqeessu jette ani Yesuus waa'ee Yesuus nan haasa'a. Waa'ee Yesuus inni nan haasa'u kun immoo Yesuus isa quraanii na deeggaree Rabbi naaf ergee waa'ee Rabbi irraa baradhee sana Yesuus irraa isan bara Yesuus isan jaalladhuuf isa kabaju sana nan haasa'a malee isa warri ana doorsisan isa warri waa'ee Yesuus keenyaa maqaa dhoofte naan jedhan isa warri waa'ee Yesuus keenyaa akkas goote akkas taata achiin baata hin cabdaa hin kufta jedhan waa'ee jaraa'an quban qabu. Waa'ee amantii namaallee quban qabu. Maaliif dhiiseera keessaa ba'eera waan haasa'uuf hin jiru. Waa'ee Yesuus haasa'uun immoo waa'ee amantii kiristaanaa yookiin amantii pirootestaantii yookiin immoo amantii joobaa kan biraa haasa'u miti. Waa'ee Yesuus waa'ee rasuulaa waa'ee raajota waa'ee rasuula keenyaa ergamaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam waa'ee isaa hin haasa'in naan jechuu namni danda'u tokko illee hin jiru. Waa'ee Yesuus hin haasa'in namni naa jechuu danda'u tokko illee hin jiru. Waa'ee Adam namni hin haasa'in naan jechuu danda'u hin jiru. Mikinaatu hojii isaaniitiin namni hin barata. Waan isaan gochaa turaniin ergama isaan lafa kanarra fidatanii dhufaniin namni gatii dhaga'uu qabuuf namni gatii barachuu qabuuf waa'ee isaa hin haasa'u taanaan waa'ee Yesuus hin haasa'u taanaan waa'ee Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hin haasa'u taanaan waa'ee eenyu akka haasa'u barbaadda takkee kiyya. Ittan amanoo naaf ergame Yesuusoo. Okay. Well, xumurteetta? Xumureera.
ani naaseen hin jenne abdii laama maal sitti fakkaate yeroo dubbattu amma fakkeenyaaf miiraan haasaa ooltan damee wajjin miiraan Lakki. sirratti yoo naqqaamu baateyyuu mucaan miira keessa galee dubbachaa ture. Tokko dhugaa sii gale tokko miira keessa galtees nama hin hubachiisini miira keessa galtees immoo nama hin haasofsiisini dirqama miti. Isa naa galeen fudhaa isa naa hin galle immoo nan baradha. Yeroo waa'ee Kiristoos hin haasoftu Akkasi. amma gara jalqabaa jechoonni hin barbaachifne kanatti dudubbachaa turte tureera. Inni akka koo namaa akka koo shanti beetii ta'a. Akka koo jenne. wanta akkas akkasii kun jira. Haa fakkeenyaaf Hin jenne an garuu ani illee hin jenne garuu kabaja iddootti qabu jira. Iddootti hin jedhamne jira. Kanaaf kallattiin sii dawwaleera. Kana bira nan darba. Kana bira yoon darbu asumaan si hubachiisee jira. Macaafa qulqulluu deebiitii dubbisi. Abdii. Macaafa qulqullumatti deebiitii dubbisi. Eenyu Kiristoos akka ta'e sirriitti hubadhu. tole takkee koo daqiiqaa 10 wajjin haasofnu waa'ee Sagaleen Kiristoos. koo riimootii irra jira. Daqiiqaa 10 wajjin haasofnu waa'ee Kiristoos akkasii galetti yoo eeyyamamaa taate. Miutiin jira. Dubbisiitii macaafa qulqulluu sirriitti dubbisiitii waan gaaffii sitti ta'e na gaafadhu. Amma si gaafadhu takkee kiyya amma si gaafadhu daqiiqaa 10 naa laattaa. Natti rakkoon hin jiru.